Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyummaa. Alhamdulillah nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Namoonni naa gammaddanii, namoonni du'aa naa gootanii, namoonni baga rabbiin nagaan si hiike jettan hundumti keessanuu galatoomaa. Akkuma ana isin du'aa naa gootanii gammachuu koo naa gammaddanii rabbii waan isin gammachiisu hundaan isin hagammachiisu hunduma keessanuu rabbii yaada muraada keessan isin yaguutu. Rabbiin nagaan waa yaaddanii olitti muraada guuttatee karaa biyyaatti rabbiin nagaan isin hagalchu jechuudha. Namoonni kushiinaa madaamii keessa jirtanuu shamarran keenya hundumti keessanuu rabbiin nama nagaan galee dahee dhungatu isin haa taasisu. Isinillee kan qabdan immoo rabbi isiniif guddisu. Egaa deenyeerraa jedhanii ciisuun hin jiru, hojiin akkuma itti fufetti jira. Namoonni meeshaalee garaagaraa jechuun afata mana keessa Arabiyaa Majlisii ajajachuu barbaadan ajajadhaa isaalee handeessee ciisaa artii hojii dhiisteetti jettanii hin dhiisinaa jechuudha. Amma gaafanii viidiyoo kana waraabu guyyaa 10ffaa har'ii 11ffaa guyyaa 11ffaa 12ffaa kooti jechuudha. Garuu gaafan immoo viidiyoo kana waraabu dahee guyyaa 10 jechuudha. Yaa akkuma beekamu hojii an manatti hojjedha gatii ta'e jennaani. Sababa an mana godheefisii tokkoffaa sababuma kanaa dubartii waa hedduutu sii mudata. Yoo of bukkeedhaa nama isii gargaaru, nama isii kan isii gargaaru hin qabaanne bakka hojiitti baay'ee rakkoodha jechuudha. Maaliif irraa ooluun hin oolu, yeroo hunda dhattee suuqii banuun isiidhaaf hin mijatu. Kanaaf irra guddaan sababuma kanaati jechuudha kanan hojii suuqii isa markaatoo cufee hojii karaa manaatti deeffadheef jechuudha. Dahees wanti na daangessu hin jiru. Rabbi hin godhiniiti yooma wahiillee akka amaanaa keessan fuulduruma kootti haala kanaan isinii xumuramee akka inni jedhudha jechuudha. Irra guddaa fedhiin koo gabaa baay'ina an argadhurraa hanga isaa amaanaa namaa fuuldura godhee haala kanaan ija koo duratti yeroo deemullee lakkaa akka waa tokkorraan hir'anne yeroo hodhamullee akka dogoggorri hin jiraan kana jechuudha fedhiin koo. Alhamdulillah ammas akkuma itti fufetti jira akka niyyaa kootti jechuudha. Afatni kuni takkaayaa qaba akkuma isin argitan. Takkaayaan kuni boondidiirraa kan inni hojjetame ziippiidhaanii jechuudha. Saatii barbaadan irraa bantanii miccitaniitti deebisuu dandeessu. Carqii qiyyaariis illee yoo hodhachuu barbaadanii kana booda carqiidhumatti qayyarattu jechuudha. Akkuma firaashii akkasii beebii qabaa, takkaayaa qabaa, firaashii boondidii 4, tiraasii 12, takkaayaa 6, beebii 6. Haala kanaan maashaallah Arabiyaadhuma Majlisiitii wanti garaa adda isa godhu hin jiru jechuudha. Cimina isaas bareeduma isaas. Firaashii 3 qofa nafiyanii firaashiin tokko akkuma sila argitan bukkeetti jira. Bulettiin keenya karaa biyyaa galtee jirti jechuudha Dubaayirraa. Akkasitti siidhumatu daftee fudhachuu hin barbaanne wantoota garaagaraati. Amma garuu nan fudhadha ennaanan erguufii jedhee haala kanaan dhafee immoo isinitti agarsiisuu barbaadeetanii namoonni ajajachuu barbaadanii. Yaa carqiin kafeen kuni kafee biliciliciidha inni kuni cimina amma kanan qabu. Garuu yoo carqii Arabiyaa Majlisii qiyyaarii biratti qabaattan yoo immoo haa ta'u amma na fayyade yeroo inni immoo gadhiise yookiin fedhii godhee nan qayyaradha namoonni jettanii of amansiistanii hojjetachuu dandeessu. Akka carqii Arabiyaa Majlisii ciminan qabu garuu bareeduma baay'ee bareedaa. Akkasii kun akkuma argitan haala kanaanii fe'amuufiitti jira. Karaa maannaati jechuudha kan inni deemu yobbuu maannaa. Amma hanga mannaaraatti geessaa fi baajaajiin kuni mannaaraarraa isii obboleettiitu jirti. Eegaa jirti. Feetee fuutee galti jechuudha. Akkasii hanga sana geessuutti birrii 1500 moo maal jedhee baajaajiin kuni indana ta'edhanii akkasitti doolfiinii dhuma makiinaa tasaafaariitiin fe'achuuf deemu. Makiinaa beekumsaatiin jechuudha. Akkasii namoonni ajajachuu barbaadanii ajajadhaan isiniin jedha. Afata garaagaraa Arabiyaa Majlisii meeshaalee farniicharaa waliin illee meeshaalee farniicharaa ammaa fi duwwaa taqabbalaan jiru. Garuu namoonni akkas afataa wajjin Arabiyaa Majlisii wajjin barbaadanii
inshallah isiniif hojjetamaa duwwaa isaa garuu ammaaf isa taqabbalaa hin jiru isiniin jedha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessan